وني ربي كي تقال لك من أوروبا كذا قام بدك بليثه هو والقبتين جا كذا ما كانوا ولدي كذا اتفقاتي ويانا تبي nuti bara baraan dhumuun qabu barreen gaddaallee baanee dhumne dachaan haddallee baanee dhumne dachaan qabsoon keenya ka calqabne haga gaafiin keenya deebi'ee dimokiraasii dhugaa biisan keessa jirutti falmannee duunee kaafe bilisoomuu qabu. mirga isaaniitiif du'u seenaan ammoo hin duutu nama du'a malee kanaafuu uduratti akka waraana kana nurraa dhaabdu wayyaaneenii falmachoo nu barbaachisanullee mirga kennaa fi ummanni xiqqaan ummata guddaa akkanatti dararee waggaa hedduu fi show solidarity with Oromo students back home, and these people they are coming here, they are pretending as if nothing is happening back home, and most people who are living, especially Americans, they don't know this. So I wanted to do my best to let them know. Ummata gaafii ijoolleen gaafatu gaafii dhugaati daddafiin akka deebisee. The building, let's go. We have to go, everybody has to leave now. karaa seeraatiin hiriira bahanii deebiin jara rasaasa waan ta'eef tokkosanii inni biraa immoo qotee bulaa keenya biyya keessa jiru heeraaf seeraan alatti lafarraa kaasuudhaan miidhaa guddaa qotee bulaa keenyarra waan geessisaa jiraniif akkanallee hiriira kanaaf hiriira si baanee wantan dhufeef waan hin galmaan geenatti fakkaata maaliif tokkoffaa wanti isaan karoorfatanii dhufan guyyaa irraatiif diigameera hamma dhumaatti akka diigamu immoo abdii. Kapsoy sa dubat debisu.